Video tana muruudhaaf fakkeenyaaf amma maal goona jechuudha. Video tana qaqqabnaa isiniin jedhemi. Video tana qaqqabna. Egaa qaqqabne booda kunoo sararri adiin kun akkatti video tana irra nu ba'ee jira jechuudha. Saniifuu bakka tamtu bitan jechuudha. Bakka split yettona tuitan. Split gaafa yettona tuitan. Split boota yettona eegatu tuitan booda bifa kana adda ba'ee jira jechuudha. Videoon gama kanaa fi gama kana taatee adda baate jirti. Okay. Amma gaa video tana maal gootan jechuudha. Egaa kanatti adda baaftan booda gama kana yoo dhaamsu barbaadan ni dhaamsitan. Dileet boota yettona tuinan ni baddee jechuudha. Kuttee gartanii. Wow. Egaa badde gaa video tana eesaan harka daganaa deebisee argachuu ni danda'a video tana balleesse. Ergachuu ni danda'a. Akkamitti argachuu danda'a? Kunoo sarara kana agartume. Sarara kana isiniin mul'ata jee nabdadha. Kunoo sarara kana laal. Akkana kana agartanii kanaan fuuxuwaa deebite agartanii akka tasaa dogongoraan faa yoo kadhaamsitan taate bifa kanaan deebitan. Bakka duraanii deebisuu barbaannoo tadhaamte sanitti achi dabas akka gamanaa kanaa xubinaa jechuudha gara mirgaa jiru kana. Agartanii kana jechuudha. Ani hubbaa godhuudhaaf kana xubinaa xeeffannee jechuudha viidiyoo ta'in. Ammallee booda sana dogongorree yoo bakka hin taane murree yoo amma fakkeenyaaf bakka hin taane murree yoo innee kaane maaliif deebina jechuudha viidiyoo tana gamatti deebina gama kanatti aanduu goona jechuudha. Agartanii baddee jirti jechuudha. Kutaa itti murrisan baddee jirti jechuudha. Itti muruudhaaf sarara kana itti geeffattan jechuudha. Akkuma sarara oloo kana agartanii sarara oloo kana agartanii kana itti geeffattan jechuudha. Kunoo sarara kana fakkeenyaaf asin muruu barbaanne asirra geeffanneemi saniifuu asirra viidiyoo tuqannaa jechuudha. Viidiyoo tuqannee asirra murachuu barbaanna gaafa inni fakkeenyaaf. Okay maal goone jechuudha. Achirra murachuu barbaanne ganaa hagadii kana split goota jettona tuinaan jeemre split goota jettona tuinaan murame jechuudha. Kun agartanii haquudhaafoo as dhuftanii tuma dileetii tana tuquudha jechuudha. Dileet dhaame jechuudha. Deebisuu fa'aa boo dogongortanii dileet gootan as kanaan deebiftanii bakka malee yoo murtanii bifuma kanaan aanduu gootan jechuudha. Deebi'ee jira bakka duraanitti jechuusanii. Okay akkuma bal'inaan gaa viidiyoo dabre keessatti bal'inaan kaasaa turre jechuudha. Akka viidiyoo itti impoortii gootan viidiyoo istoorejii ta'e sanirraa gara appilikeeshina kanaa impoortii gootanii san booda akkamitti viidiyoo impoortii gootan san akka itti teekstii itti dabaltan akkasumatti illee akka itti maal gootan jechuudha akka itti oodiyoo itti dabaltan muuziq yookaan saawundii itti dabaltan jechuudha. Bal'inaan viidiyoo dabre keessatti kaasnee akkuma turre jechuudha. Amma immoo viidiyoo tana keessatti waa'ee maaliiti jechuudha kalaallee akkamitti viidiyoo teenye tana akka itti muran yoo dogongorree bakka hin taane murre viidiyoo teenye tana maal jechuudha deebisuu akka dandeenyu. Fi akkasuma viidiyoo tana ammallee ekspoortii goona jechuudha. Viidiyoo tana ekspoortii goona jechuudha. Viidiyoo dhuftu keessatti ammoo waa'ee maaliin ilaalla akkamitti viidiyoo teenye tana animeeshinii itti dabaluu dandeenya. Barreeffamni amma nuti asirratti barreeffama viidiyoo dabre keessatti hojjetan sanirraa barreeffamni kuni barreeffamni asirratti agartan kan viidiyoo dabre keessatti hojjennee jechuudha. Viidiyoo san hin xumuramne waan ta'eef bifa kanaan isinii dhufe jechuudha. Barreeffamni kun bifa kanaan addatti animeeshinii garaagaraa akka qabaatu. Bifa professional ta'een jechuudha. Akkamitti akka ta'u akka auto caption illee akkamitti dabaluu dandeenya. Waa'ee fireemii fa'aa akkamitti ammallee background keenya kana remove akka godhuu dandeenyu viidiyoo dhuftu keessatti bal'inaan waa'ee kanaa kan laallu ta'a. Hangasitti yeroo gaarii qabaadhaan afeerra teenya jechuudha. Asumaanuu viidiyoo teenya tan ammoo maal goone jechuudha ekspoortii goone jechuudha. Viidiyoo teenya tan ekspoortii godhuudhaaf maal goone jechuudha booda ekspoortii tana tuunaa inni. By the way osoo ekspoortii kana tuqin dura viidiyoo teenya tan quality sidha. Quality video teenya tana hangam takka kaajoo. Fakkeenyaaf amma quality video teenya tana meeqa jechuudha. By default application CapCutiin kun 720 pixeliidhaan ka'a. Saniifuu video teenya tana itti dabalachuu dandeenya jechuudha. Qulqullina isiidha. Yookaan bareedina hangam takka bareedina kaajoo. Yeroo hedduu immoo recommendation ka godhu jechuudha. Akkasuma viidiyoolee baay'een kan ittiin hojjetamtu maal jechuudha. 180 pixeliidhaan jechuudha. 2K'dhaan wanni 2K'dhaan ilaalamuudha. Fakkeenyaaf amma daataa guddaa barbaadde jechuudha. Fakkeenyaaf amma YouTube ta'ee akkasuma TikTok ta'ee Reel Facebook ta'ee isa kana ilaaluudhaaf baay'ee daataa consume waan gootuuf waan baay'ee nyaattuuf recommendation ka godhamu yeroo hedduu maal jechuudha 180 pixeliidha jechuudha.
busy fa'aa ta'uu danda'a fakkeenyaaf amma asirratti. Garuu ammoo isin viidiyoo xixiqqoo fakkeenyaaf amma viidiyoo daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 fa'aa gootan ta'e jechuudha. Akkuma isin gartee kwaalitiin isiidhaa tana ol guddiftaniin akkuma kwaalitii isiidhaa kana resolution isii kana ol guddistaniin jechuudha. Wanni isii ol guddate jechuudha. Storage isii ol guddate. Storage isii gaafa inni kunoo fakkeenyaaf estimate file size 9 megabyte dha miti. Fakkeenyaaf amma asirratti bakka 9 megabyte tana ilaalaa isin. Ani ittiin guddisaa immoo asirratti 1080 pixeliin godha. Agartanii godhanteera jechuudha. Okay. Gaafa frame rate itti dabalee frame ratein recommend haa godhamu yeroo baay'ee 30 irraa ta'u inni fakkeenyaaf 30 gaafan tuqu boota estimate file size yoo kana ilaalaa isin. 10 megabyte dha miti. Gaafan as tuqu meeqa ta'a? Agartanii 12 ta'a jechuudha. Asumatti bit rate megabyte pixelin kun illee meeqa ta'a jechuudha. Asitti akka recommendation itti by default inni maal jechuudha? Isiniif recommend isin godha jechuudha ifumaaf mataa isaatiif eenyu application kun. Amma asitti gaafan tuqu ono bit rate jechuudha. Ifumaaf recommend isin godha jechuudha application ni. Saniifuu viidiyoon tun viidiyoo sakandii waa xiqqoote waan ta'eef ono bifa kanaan asitti wanni waa xiqqoo qofa qabdi jechuudha 30 megabyte qofa jechuudha. Saniifuu bifa kanaan akkasitti bifa quality taateen eeguu godhattan booda maal gootan jechuudha export gootan jechuudha viidiyoo tajaajilan export. Export godhuudhaaf yeroo hedduu maal jechuudha daataa ibsa. Daataan keessa yoo kaardii qabaachuu baates yookaan megabyte qabaachuu baates ibsa maaliif adii kan isin daawwataniif isin afeera maaliif isin afeera application kana nuti free fayyadamaa jirami. Warra adii saniif kafalanii fi warri adiidhaa san jechuudha hodhoo naannoo kana nu beeksisa jedhanii maallaqa eenyu kannaniiti jechuudha. Isa application kana jechuudha warra dhaabbata application kaafkatii kana kannaniitini warri dhaabbanni application kana dirqama maalitti jechuudha si godha jechuudha. Si akka ilaaltu si godha jechuudha. Maaliif free fayyadamuu jirta waan ta'eef. Silaa premium ta'e silaa kafallee fayyadamuu jiraanne silaa premium ta'e kafallee fayyadamuu jiraanne beeksisa kana ilaallu jechuudha. Saniifuu beeksisa ilaaluudhaaf nu dirqisiisaa jechuudha. Saniifuu daataa numa ibsitan calma jedha ibsaa isini ni ibsina. Fakkeenyaaf amma daataan kun an ibse kun human leen qabu kun akkuma agartan maal jedha you may be out of data from Safaricom tap for option jedhame anaafuu qabu jechuudha keessa. Ano loading ad jetti adi load godha jechuudha. Ni eegdanii yeroo waa xiqqoo fudhachuu danda'anii eegdanii jechuudha yeroo hundas. Okay. Kana jechuun waan kaardii hin qabneef yookaan waan daataa hin qabneef akkanatti web page not available jeesanii fide jechuudha. Kanaafuu export itti anatu ittan jechuudha. No by default maal isin godhe san booda export godhaa jira jechuudha. No export godhaa jira jechuudha. Kanaafuu share to TikTok ja ega export gootan booda asumarraa osoo asuma humbeen karaa TikTok share godhachuu barbaaddan immoo karaa YouTube immoo karaa WhatsApp immoo karaa Facebook ati immoo karaa Instagram ati geessin gaafata jechuudha. Just save to my device in janam and just device keessatti storage keessatti kana save godhuun barbaadame dan boota itti nan tuqaa jechuudha. Dan xumureera jechuudha. Kanaafuu viidiyoo tiyyarra deebi'ee ilaaluudhaaf asuma keessatti ilaallume. Initiating sequence. Calibrating ground wrap core systems. Analysis complete. Displaying optimal configuration. Kana fakkaate jechuudha.